karoora bara 2018 milkeessuuf kaffaltoota gibiraaf taaksii amanamummaadhaan tajaajiluun murteessaa ta'uu ministeera galiiwwanitti hojii gaggeessaan waajjira damee Adaamaa obbo Salamoon Darbe hubachiisan. Ministeera galiiwwanitti waajjirri damee Adaamaa karoora bara 2018 irratti hojjettoota isaa waliin marii gaggeesse. Waltajjicha irratti gabaasa karoora bara 2018 fi xiinxala bara 2017 akkasumas seera labsii galii gibiraa fooyya'ee hojjettootaaf dhiyaateera. Damichi sassaabbii galii bara 2017 milkeessuuf hojii hojjetameen milkaa'ina guddaa kan argamsiise yoo ta'u karoora galii kana bara 2018 milkeessuudhaaf mariin kun baay'ee barbaachisaa ta'uu hojii gaggeessaan damichaa obbo Salamoon Darbe himan. Galiin bara 2017 handamee keenya akkuma beekamu almost karooraan ollaan sassaabne biliyoona 6.5 lama sassaabuudhaaf karoorfannee biliyoona 6.7 dhibbantaadhaan 102.62 galmaan geessisnee jirra. Kan baranaa karoora irraa yoo ilaallu parsantii 37 handamalee raawwii irraa immoo parsantii 34 handamalee jira jechuudha. Kanaaf karoora bara 2018 kana yoo dhiyeessinu milkaa'inni bara 2017 keessatti maaltu ture, ciminoonni maaltu jirani, hanqinoonni immoo maalii kan jedhu san xiinxalli tan adda baasne jechuudha. Kanaaf karoora bara 2018 keessatti galteewwan raawwii hojii keenya fiizikaalaa keessatti akka ciminaatti fudhannu maayinni akka hanqinaattis immoo wantoonni irratti xiyyeeffatamee hojjetamuun isarra jiraatu. Sirna hordoffiif deeggarsaa keenyas maal ta'uun isarra jiraata han jedhamu kan sirriitti bifa qaaccesseen karoorichi han dhiyaatee jechuudha. Kanumaanis bara baajataa 2018tti dameelee taaksii garagaraa irraa qarshii biliyoona 8.9 ol sassaabuuf qaamoleen dhimmichi ilaallatu hundinuu gahee isaa bahachuu qabaas jedhan. Bara 2018 keessatti naannoo gosawwan taaksii sadeen taaksii kallattii hin taane fi gosoota adda addaarraa naannoo biliyoona 9 guuruudhaaf karoorfannee jechuudha. Akkuma ilaalle mootoon akka mana hojii keenyas hin dandeenye waan jedhu hin jiru, hin dandeenya. Kanaaf kana milkeessuu keessatti kafalaa gibiraa beekuun nurra jiraata, hubannoo cimsuun nurra jiraata, hubannoo hojjettootaa cimsuun nurra jiraata. So kana bifa ilaaleen jechuudha mariin irra hangaggeessaa turre. Qooda fudhattoota irraa hin eegama, hojjettoota irraa hin eegama, kafalaa gibiraa irraa hin eegama. Kanaaf labsii gibiraa qofa osoo hin ta'in qooda fudhattoonnis akkasumas immoo kafalaan gibiraaf karoorri mana hojiitu maal fakkaata, maal karoorfate bara itti aanu keessatti kan jiru kun ibsi kennameefii jira jechuudha. Hundumtuu qaamni sadarkaadhaan jiru hawaasnis qooda fudhattoonnis jaarmiyaaleen mootummaa fi miti mootummaatiifis gahee guddaa qabanii jechuudha. Mana hojii qofaa miti. Taaksiin qindoomina walootiin guuramu jechuudha. Haaluma kanaan dhaamsa kana dabarsuun barbaada jechuudha. Karoora kana milkeessuuf akka damichaatti aadaa hojii cimsuu, seera taaksii dijitaala fayyadamuu akkasumas kaffaltoota taaksii amanamummaadhaan tajaajiluun murteessaa ta'uu obbo Salamoon ibsaniiru. Hojiilee hafan xiinxallee jirra jechuudha. Hanqinoonni raawwii keessatti maaltu jira han jedhamu kana karoora keessatti ilaallee jirra. Haalli hordoffiif deeggarsaa keenya maal fakkaata? Kutaaleen hundumtuu bifa wal fakkaatuun hin raawwatanii keessawuu maali hanqinni keenya han jedhu san xiinxallee jirra jechuudha. Xiinxalli kana immoo bara 2018 keessatti raawwiidhaan ilaala, hordoffiif gamagamaadhaan ilaala, gamagamaa hin deemnu ta'u jechuudha.